koomama leencatu firoma ibiddatu dhama naafa tol qabama jaamatu banama seena jijjiirama galmee dubbifama humna jabaa qaba humna jabaa qaba. Gooftaatti kan jaalatamtan maatii Waaqayyoo attam jirtu. Waaqayyoon abbaa keenya guddaan galateeffadhaa. Jaalala Waaqayyoo ta'ee carraa argadhee wajjin dubbii Waaqayyoo akka dhageenyuuf yeroo jaalatamaaf yeroo eebbifamaa kana Waaqayyoo waan nuu kenneef anis immoo isinii wajjin dubbii Waaqayyoo isa qulqulluu hirmaachuudhaaf carraa argachuu kootiif baay'een gammada. Yeroo dheeraa waliin turre isinaaf maatiidha. Karaa Gooftaa obboloota obboleettota seenaa baay'ee ol biraas qabnaa. Yeroo hundumaa waa'ee keessan yommuu yaadu Waaqayyoon nan kana galateeffadhas. Egaa kana duras yeroo bal'aa fudhannee wajjin dubbii Waaqayyoo ilaalaa turre. Har'aaf torbee akkasuma yoo danda'ame torban lamatti ta'ee yaada walii wajjin Waaqayyoo irra gaarummaa isaa amanatan in oolcha mata duree jedhuun dubbii Waaqayyoo walii wajjin baranna. Hundumti keenya gara barumsa kanaa utuu hin dhaqin dura gaarummaa Waaqayyoo amanadheen oole yoo jenne natti tola. Barri kun bara salphaa miti. Waggaan dabarsine keessattuu waggaan lamaan darbe kun waggaa salphaa miti. Anis manni koo isinis manni keessan maatiin keessan lubbuun jiraachuun keenya namarraa ta'uun keenya waaqessuun keenya sababii kan biraa miti. Waaqayyotu nu oolche. Waaqayyotu namarraa nu godhe. Waaqayyotu nama galataa nu godhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u macaafa Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 2 nan dubbisa. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 2. Waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan ilaa ani Yerikoo mootii isaaf loltoota isaa warra jajjaboo wajjin harka kee keessa buuseera. Mandarichi wanti isa keessa jiru hundinuus raawwatee haballeeffamu. Rahaab ishee ejjituu duwwaan warra nuyi ergine waan nuuf dhoksiteef isheeniif warri ishee wajjin mana ishee keessa jiran hundinuu in oolu jedha. Isheeniif warri ishee wajjin mana ishee keessa jiran hundinuu in oolu jedha. Sagalee kana kan dubbatu Waaqayyoodha. Iyyaasuutti dubbata Waaqayyo. Yeroo tokko Waaqayyoo dubartii ijoollee Waaqayyootti gaarummaa mul'ifte. Dubartii ijoollee Waaqayyoo basaasaaf ergaman yookiin gaadduu ta'anii ergaman du'a oolchite. Agartanii? Hojii isheen hojjette hojii amantii, hojii gaarii ta'etu lakkaa'ame Waaqayyo fuulduratti. Kanaaf Waaqayyo Iyyaasuutti dubbate. Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 2 yommuu ilaallu ani Yerikoo jedhe. Mootii isaaf loltoota isaa hundumaa warra jajjaboo jedhaman. Kan nama dinqu Iyyaasuun yommuu Waaqayyo itti dubbatu kana biyya dammaaf aannan baasu Kana'aaniin dhaaluudhaaf karaarra jiru. Waaqayyo saba Israa'eliin biyya Misrii fuudhee geggeessaa Museetiin ergasii marga Museen waamame booddee immoo Iyyaasuutti kenneetu geggeessaa Iyyaasuutiin Yordaanosiin ceesisee lola jajjabaa keessa darbanii kakuu akka dhaalaniif saba Waaqayyo geggeessaa jiru. Keessumaa Iyyaasuun yommuu eegdota yookiin gaadduu sana biyya isaan fuuldura jiru Yordaanosiin ce'anii lolaan dhaaluuf deeman sana isa Waaqayyo kakateef sana biyya dammaaf aannan baasu sana dhaaluuf biyyichi maal akka fakkaatu haalli namoota sanaa yookiin kondiishinii iddoo sanaa maal akka fakkaatu dhaqanii akka basaasan namoota lama akka Iyyaasuun argina.
meesatti indabarraa egaa Iyyaasuu boqonnaa ja'a lakkoofsa 22 irraas dubbiseen dabarreetu barumsicha jalqabna. Iyyaasuu 6:22. Iyyaasuun yemmus jara duraan biyyicha gaadanii deebi'an sana lamaaniin mana dubartii ejjituu sanaa dhaqaatii akkuma dur kakattaniifitti ishee warra kan ishee ta'an hundumaas achii baasaa jedhe. Barumsa kana keessatti yookiin ergaa kana keessatti gaarummaa Waaqayyoo amanachuun nama oolcha mata duree jedhudha. Yookiin Waaqayyoo irra gaarummaa isaa amanatan in oolcha sagalee jedhudha. Kan nama dinqu Rahaab ejjituudha. Maqaan ishee kakuu moofaa keessattis kan ittiin beekamu ejjituu jedhamteeti. Iddoo hundumaa ilattanii yoo ilaaltan abbaan ergaa warra Ibrootaa waa'ee ishee barreesseera. Ibroota boqonnaa 1:31 irratti maqaan ishee hin jijjiiramne Rahaab ejjituu jedhamteeti. Waaqayyo Iyyaasuutti yommuu dubbate waa'ee dubartii kanaa maqaan ishee sanumaan waamamte. Rahaab ishee ejjituu. Rahaab ishee ejjituu jedhamtee beekamte. Baay'ee nama dhiba. Yaaqoobis waa'ee ishee yommuu barreesse Rahaab ishee ejjituu jedheeti. Iyyaasuun warra gaadduu sanatti dubbate dhaqaa dubartii gaarummaa sanitti mul'ifte sana utuu mandarri sun abiddaan hin gubatiin Yerikoon utuu hin gubatiin dhaqaa baasaa dudduuba lafa Israa'eloonni buufatan dhaqaa ka'aa jedhee immoo abboome maqaa ishee Rahaab ishee ejjituu sana jedhe. Yeroo tokko yommuu maqaa ishee ilaallu attamitti ejjituun du'a oolte. Attamitti ejjituu Waaqayyo du'a oolche. Seenaan isaa baay'ee ergaa guddaa namaaf qaba. Ani fi kootiif kutaa kana immoo dubbisee waa'ee seenaa Rahaab ejjituurraa barumsa guddaan argadhe. Dubartiin kun ejjituudha. Garuu hojii gaarii hojjette. Ejjituudha. Garuu amantii mul'ifte. Amanamummaa mul'ifte. Maatii Waaqayyootti. Professionii ishee waan kan biraa miti. Ejjaan jiraatti. Garuu hojii isheen hojjetteef oolmaa isheen namoota Waaqayyoof oolte immoo seenaa bara baraa ta'ee galmaa'e. Kan isheen ittiin beekamtu waan gurguddaa lama. Inni tokkoffaan amantii qabaachuu ishee. Inni lammaffaan amantii hojii gaarii mul'isuu ishee. Inni sadaffaan inni cimaan garuu inni barumsa keenya torbee keessatti ilaallu immoo tarree seenaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessa galuu ishee. Attamitti tarree seenaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessa galte kan jedhu ni ilaalla torbe. Sagalee Waaqayyoo keessaa wajjin ilaalla. Haa ta'u gaa Rahaab ejjituun abbaa ishees, haadha ishees, obboloota ishees, ofii ishees, warra mana ishee jiranis hundumaa du'a oolchite. Attamitti du'a oolchite isa jedhuuf mee jalqabaa waan abbaan ergaa warra Ibrootaa barreesse waa'ee ishee ilaalla. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 31 irraa nan dubbisa. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 31. Rahaab ejjituun warra gaadduu sana nagaadhaan waan simatte amantiidhaan oolte malee warra abboomamuu didanii wajjin hin balleeffamne jedha. Irra deebi'een dubbisa. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 31. Rahaab ejjituun warra gaadduu sana nagaadhaan waan simatte amantiidhaan oolte malee warra abboomamuu didanii wajjin hin balleeffamne. Yemmuu maqaa ishee waamnu Rahaab ejjituu jedhamtee beekamti. Wangeelli keenya garuu waa'ee ishee yommuu dubbatu nama amantii jedhamtee immoo beekamti. Amantiidhaan oolte jedha. Amantiidhaan du'a of oolchite. Amantiidhaan abbaa ishee haadha ishee oolchite.
amantiidhaan obbolaa ishee oolchite. Amantiidhaan warra mana ishee hundumaa oolchite. Amantiin nama oolcha firoota. Amantiin gati jabeessa. Ijoo dubbii kanaa yoo Waaqayyo jedhe torbee walii wajjin ilaalla. Arra seenaadhuma isaa seenaa Rahaab ejjituu kana irratti fookas gooneetu macaafa Iyyaasuu keessaa ilaalla. Akkuma abbaan ergaa warra Ibrootaa barreesse Yaaqoobis waa'ee Rahaab ejjituu kana barreesseera. Yaaqoob boqonnaa 2. Yaaqoob boqonnaa 2 25 irraa argattu. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 25 irratti Rahaab ejjituun maal akka raawwatte akkasitti ibsa. Nan dubbisa Yaaqoob boqonnaa 2 25. Akkasuma Rahaab ejjituun yeroo warra ergamanii dhufan sana simatte karaa biraa akka ba'an goote laawwadha. Silaa in ajjeefamu turani. Mootiin Yerikoo waa'ee warra gaadduu sanaa odeeffannoo argateera. Booddee laalla. Ba'uun danda'an jarri kun. Ba'uun danda'an turan. Haala yaaddoo haala ulfaataa keessa galaniiru. Gaaduuf dhaqanii jechuudha. Haa ta'u iyyuu garuu karaa jarri kun ittiin oolan Waaqayyoo Rahaab ejjituu kana qopheesse. Kanaaf warra gaadduu Iyyaasuun erge lamaan waan simatteef simattee immoo karaa biraa baaftee waan gashite hojii gaariidhaan qajeeltuutti lakkaa'amte jedha. Ilaa hubadhaa yaadaan qabaa kana ergaa kana lamaan abbaan ergaa warra Ibrootaa amantiidhaan oolte jedha. Amantiidhaan du'a oolte jedha. Yaaqoob immoo hojii gaarii hojjechuu isheetiin yookiin namoota Waaqayyootti gaarummaa argisiisuu isheetiin jechuudha. Qajeeltuutti lakkaa'amte jedha. Isheen garuu ejjituudha. Baay'ee faallaa oliiti mulaallu. Kan isheen hojjette hojii gaarii, kan isheen mul'ifte amantii gaarii, garuu seenaa jireenya ishee gaafa laallu immoo nama akkasiiti. Firoota koo yommuu waa'ee nama kanaa laallu Rahaab ejjituu waa'ee ishee yommuu laallu Daawit faarfannaa isaa keessatti faarfannaa 145 lakkoofsa 9 irratti jechanni jedhee yaadanna. Waa'ee Rahaab ejjituu yommuu yaadannu yommuu isheen du'a ooltu, yommuu isheen maatii ishee du'a oolchitu, yommuu isheen mana abbaa ishee du'a oolchitu, seenaa ishee kana yommuu laallu Waaqayyo kun eenyuun akka ta'e faarfannaa 145 lakkoofsa 9 irratti Waaqayyo kun oolcha akka ta'e, Waaqayyo kun gaarii akka ta'e eenyuuf meen ilaalla. Faarfannaa 145 lakkoofsa 9 irratti akkana jedha. Waaqayyo nama hundumaaf gaariidha. Hojii harkasaa hundumaaf inoo jedha. Yeroo tokko tokko yommuu yaadnu nu warra mana Waaqayyoo keessa jirru, nu warra isaaf hojjennu, nu warra isa waaqessinu, nu warra mana isaa ijaarru, isaan kanaaf adda jaalalli Waaqayyoo jennee akkatti keenya. Garuu iddoo kanatti Daawiti nama hundumaaf jedha. Gartanii Waaqayyo nama hundumaaf jedha. Cubbamoota hundumaaf nama jedhee lafarratti kan uume hundumaaf Waaqayyo gaariidha jedha Daawit. Hojii harka isaatiin agartanii nama duwwaa miti. Bineensa bosonatti galuufu agartanii lubbuu kan qabu uumama kamiifu lafa sabboomee uume kanaafu samii kanaafu mukeetii arginu kanaafu qilleensatti tajaajilamnu kana hundumaafu Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo inoo uumama hundumaaf oo'a. Keessattummoo Daawit yommuu ibsu iji isaa garuu jedha iji Waaqayyo laabadhaa Waaqayyo nama hundumaaf gaariidha jedha. Nama harkasaa uumama harkasaa hundumaaf oo'a jedha. Keessatti garuu jedha mee faarfannaa 33 faarfannaa 33 lakkoofsa 18 amma 19 yoo ilaaltan immoo faarfannaa 33 18 amma 19 kunoo iji Waaqayyo warra safeeffatan warra gaarummaa isaa abdiidhaan eeggatanis in to'ata
inni lubbuu isaanii du'an oolcha jedha. Kunoo iji Waaqayyoo warra isa safeeffatan jedha. Waaqayyo nama hundumaaf gaariidha. Neecharii uumama kan hundumaaf Waaqayyo gaariidha. Yuunivarsiitii kanaaf Waaqayyo gaariidha. Uumama harka isaatiin uume hundumaaf Waaqayyo gaariidha. Keessatti garuu iji Waaqayyoo warra isa safeeffatan, warra gaarummaa isaa beekan, warra gaarummaa isaa amanatan, warra namootaaf waan gaarii godhan, warra qajeelummaa uffatanii deeman, warra dhaloota du'a jalaa baasan, warra namootaaf garaa cabaa garaa gaddaa qaban, warra waa'een namootaa giddi isaan jedhu. Isaan kanaaf immoo caalaatti Waaqayyo gaariidha jedha Daawit. Maqaan Waaqayyo keenyaa ulfaata. Eenyuuf uumama kamiifuu Waaqayyo gaarii. Qajeelaadhas. Kan nama dinqu faarfannaa 25 irratti immoo faarfannaa 25 irratti immoo Waaqayyo gaariidha. Qajeelaadhas. Kanaafis cubbamootatti karicha in argisiisa jedha. Cubbamootatti seenaa Rahaab ejjituu yommuu kaafnu cubbamtuudha. Cubbuu laaqxee jiraatti ejjituudha. Mandaraa Yerikoo guddaa sana keessatti akkuma seenaa hootela nama qabduudha. Agartanii namoonni achi buufatu akkuma namoonni yeroo karaa deeman bultiidhaaf hootela siree qabatanii akkuma bulanii manni ishee iddoo keessummoonni buufatanii. Kanaaf nagada kanaan jiraatti ofii isheef immoo ejjituudha. Badha garuu jecha Daawit ergaa isaa kana yommuu ilaallu waa'ee gaarummaa Waaqayyoo yommuu dinqisiifatu qajeelota duwwaaf miti Waaqayyo. Qajeelota duwwaaf miti Waaqayyo cubbamootaafuu. Maalidha? Cubbamootatti karicha argisiisa jedha. Yaada cubbamootaa hin geddara jechuusaati. Kaayyoo karaa cubburraa geddaree gara dhugaa fidaa jechuusaati. Arraanii fi sin akka kanatti kan isa waaqessinu eessaa baane eessaa argamne. Firoo tokko warruma cubbuu laaqan, warruma Waaqayyoon yakkan, warruma sarraa fagaatan, warruma dukkana keessa jiran karicha nutti agarsiise. Karichi immoo Kiristoos, karichi wangeela. Agartanii? Kanaaf karaa wangeelaa sana, karaa Kiristoos Yesuus, karaa hafuura qulqulluu, karaa dhugaa dubbii Waaqayyoo hafuuraan nu dhalcheetu agartanii gaarummaa isaa nu meeffachiise. Kanaaf Daawiti cubbamootatti karicha argisiisa jedha. Kanaaf seenaa dubartii kanaa yommuu ilaallu, Rahaab ejjituu yommuu ilaallu, abbaa fedhattuu gaaffitaa. Namoonni na gaafatan jiru iddoo kan biraati. Garuu kan nama dinqu sagalee Waaqayyoo keessatti seenaa guddaa qabdi dubartiin kun. Hojii gaarii hojjechuudhaan. Waan gaarii waan Waaqayyoon garaa ciibse hojjechuudhaan. Sababii kanaatiif Waaqayyo Iyyaasuutti kan dubbate. Waaqayyotu dubbate Iyyaasuutti. Maal jedhee? Waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan ilaa ani Yerikoo mootii isaaf loltoota isaa warra jajjaboo wajjin harka kee keessa buuseera. Mandarichi wanti isa keessa jiru hundinuus raawwatee aballeeffamu. Rahaab ishee ejjitu ilaafadha. Rahaab ishee ejjitu duwwaan warra nuyi ergine. Agartuu adeemsa Israa'el keessa Waaqayyo jira. Ergamuu gaaddota sanaa keessa Waaqayyotu jira. Jara kanaa wajjin Waaqayyotu jira. Jara nuyi ergine jedha Waaqayyo. Warra nuyi ergine sana maal goote waan nu dhoksiteef. Diina jalaa waan dhoksiteef. Utuu ta'e warri isheen jalaa dhoksitu lammii isheeti. Hawaasa isheen keessa jiraattuudha. Aadaa isaanii qabdi. Amala isaanii qabdi. Biizinasii ishee isaan gidduutti hojjetti. Agartanii? Garuu oolmaa oolte.
namoota waaqayyoof oolmaa oolte, namoota waaqayyoof waan gaarii hojjette dubartiin kun. Kanaaf waaqayyo Iyyaasuutti dubbate nuu dhossite jedhe. Oolmaa nuuf oolte jechuusaati waaqayyo. Hin dagatum waaqayyo. Hin dagatum oolmaa namaan dagatu. Oolmaa Rahaab ejjitu ishee ejjaan beekamtuu sana oolmaa isheen oolte waaqayyo hin dubbate afaan isaatiin Iyyaasuutti. Kanaaf jedhe waaqayyo isheenis jedhe warri ishee wajjin mana ishee keessa jiran jedhe. Abbaan jira, haati jirti, obbolaan ishee jiru, kan biraa namoonni jiru ishee wajjin. Kun hundinuu maal ta'u du'an oolu. Yerikoon abiddaan gubatu jedhe waaqayyo. Horiinuu na fodhe biyyicha keessatti erga maasaraan isaa jijjigee booddee lubbuu tokko hambisiinaa fixaa jedhe waaqayyo. Rahaab ejjitu duwwaa oolchaa. Firoota koo sagalee kana gaafa laallu gaarummaa waaqayyoo yaadni. Tokkoffaa waaqayyo ijoollee isaa oolchuuf karaa akka qabu. Ijoollee isaatiif waan gaarii kan hojjetaniif immoo waaqayyo gatii akka inni baasu. Barumsa kana keessatti kan nu ilaalu. Kanaaf jechi gabaabaan kun waaqayyo gaariidha yommuu jedhamu. Cubbamootaafis gaariidha. Uumama hundumaaf gaariidha. Hojii harka isaatiif gaariidha. Warra safeeffataniif immoo addumaan. Warra maqaa isaatti waamamaniif immoo addumaan. Warra Kiristoositti amananii aboomicummaa argataniif immoo addumaan. Jaalalli isaa gaarummaan isaa adda jedheetu ka'a. Kanaaf firoota koo kan nama furu, kan nama oolchu gaarummaa waaqayyooti. Isatti kooluu galuudha. Namni isatti kooluu galeedha Daawit. Faarfannaa 34. Faarfannaa 34 lakkoofsa 8 irratti namni isatti kooluu gale haa gammadu jedhe. Namni isatti kooluu gale haa gammadu jedhe. Ilaa hubadhaa. Attun namatti tolagaa. Dubartii ejjituun yommuu isheen abbaa ishee, haadha ishee, obbolaa ishee, mana ishee, maatii ishee du'a oolfattu. Yeroo mandaricha biddaan gubatu, yeroo sabi sun dhumu. Yommuu isheen oolte saba kakuutti dabalamtu. Ganaa garraam. Yommuu isheen saba kakuu gidduu galtee jiraattu. Saba kakuu gidduu galtee jiraachuu ishee duwwaa miti. Tarree seenaa dhaloota Kiristoosi akkaataa isheen itti galtee. Gaafa laaltan immoo dinqisiifattu. Baay'ee dinqinaan iyyuu. Rahaab ejjituun. Firoota koo waaqayyo warra gaarummaa isaa amanatan in oolcha. Rahaab ejjituun kun eenyu? Seenaa isheen gabaabsee wajjin ilaalla kana booddee. Rahaab ejjituun eenyu? Attamitti immoo ofii ishee maatii ishee du'a oolchite kan jedhu biraayifilii ilaalla. Akkuma beeknu Iyyaasuun Yordaanos gama utuu jiru yookiin Iyyaasuun saba Israa'el wajjin Yordaanos gama utuu Yordaanosin hin ce'in jechuudha. Yordaanos gama utuu jiraniitu namoota gaaddota lama erge biyya isaan fuuldura jirutti. Gaaddonni kun Yordaanosin ce'aniitu biyya lafa dhaqaanni gaadaa jedhee erga sana dhaqanii ilaalu. Jarri kun nama lama. Iyyaasuu boqonnaa 2 tokkorraa arganna nan dubbisa. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 2 lakkoofsa 1. Iyyaasuun ilmi Nuun ergasii shiiximii gaaddota lama dhoksaatti erge. Dhaqaatii biyyicha caalaatti immoo mandara Yerikoo ilaalaa jedheen isaanis in dhaqani. Yommuu achi ga'ani mana dubartii ejjituu Rahaab jedhamtu tokko dhaqanii achi buufatan jedha. Gartanii? Yordaanos gama jiru hin ceene. Ganaa Yordaanos hin ce'u. Erga Yordaanos hin ce'anii booddee immoo lola jajjabaa isaan eeggatu jira akkuma yeroo darbe ilaalu. Lola mootota baay'eeti. Lola mootota baay'eeti. Kanaaf Iyyaasuun biyyi sun maal akka fakkaatu? Jarri isaan dhaqanii loluuf deeman kun eenyuun akka ta'an? Haala isaanii, environmentii isaanii, political situation isaanii, teessuma lafa isaanii,
gartanii baay'ina isaanii keessattuu waraana isaanii jechuudha. Dhaqanii akka isaan basaasan jecha amma yeroo ammaatti basaasadhama. Dhaqanii akka gaadan naanna'anii akka laalan dhufanii immoo odeeffannoo akka kennan Iyyaasuuf. Kanaaf Iyyaasuun erga yeroo sana shiixii middoo jedhamuutu gaaddota lama dhoksaatti erge jedha sagaleen Waaqayyoo. Jarris tole jedhanii dhaqan. Yeroo dhaqanii mana dubartii ejjituu sana akkuma salisitti meegaa namni lafa hoteelli jiru buufata waan ta'eef lafa waa argatee bitatee nyaatu lafa rafuu danda'u yookiin iddoo ciisichaa argachuu danda'u bara keenya illee egaa baay'ee akka yeroo sanaayyuu miti har'a ijaaramaadha waan hundumtuu organizedidha waan ta'eef kanaaf mana ishee dhaqan mana ishee dhaqanii achi buufatan yemmuu isaan mana ishee dhaqanii achi buufatan namoonni mandaraa sanaa argan namoonni Yerikoo yookiin namoonni mandaraa Yerikoo argan namoonni mandaraa Yerikoo gaaddota kana lamaan Iyyaasuun erge kana dhufanii mana Rahaab ejjituu akka buufatan odeeffannoo kana mootii biyya sanaaf siin ga'an baay'ee ulfaataadha. Namoonni gaaduuf deemanii gaaddonni yeroo baay'ee yookiin basaastuun yeroo baay'ee balaaf saaxilamuu danda'u. Rakkoorra bu'uu danda'u, ajjeefamuu danda'u, hidhamuu danda'u. Rakkina baay'eef saaxilamu. Namoonni ergaman kun utuu Waaqayyo Rahaab ejjituun kaafneef ta'e balaa guddaaf saaxilamu turan. Maaliif? Akka isaan dhufanii mana Rahaab ejjituu buufatanii jiran odeeffannoon ba'e uummata gidduutti. Agartanii? Kanaaf namoonni mandaraa Yerikoo dhaqaniitu mootii Yerikootti himan. Ilaa namoonni biyyicha basaasuu dhufan mana Rahaab ejjituu galaniiru jedhaniitu odeeffannoo kennaniif. Jarri kun in danger condition haala gadheerra jiru haala ulfaataa keessa jiru jechuudha beeka. Waaqayyo garuu kanaattiin hambisu kanaattiin oolchu namoota nakee karraa qabu yaadarraa qabu waan ta'eef saba kakuu dhaaluuf deemaa jiran waan ta'eef nama galmaan ga'uuf fuudhee ka'e waan ta'eef akka isaan nyaataman hin barbaanne waan ta'eef nama isaan hin beekne agartanii nama isaan hin beekne dubartii kana wajjin firooman qaban utuu ta'eyyuu kan isheen feverii ooltuuf mootii biyya sanaaf horii guddaa argachuudhaaf bu'aa foonii argachuudhaaf silaa akka biyya lafaatti isaaniif mootii biyya sanaaf saba biyya sanaaf ooltu ture. Garuu ejjennoon ishee baay'ee nama dhiba. Yeroo tokko jireenya amantii keessatti ejjennoon murteessaadha. Murtii qabaachuun murteessaadha. Hubannaan murteessaadha. Ilaalchi murteessaadha. Dubartii kanarraa waan baay'ee barra. Iyyaasuu boqonnaa 2:2 yommuu ilaallu Iyyaasuu boqonnaa 2:2 mootii Yerikoottis egaa inni dhaqanii ergaatti immoo namoonni mandara sanaa dhaqanii mootichatti immoo dhaqan. Kunoo namoonni Israa'elii laawwadha namoonni kun beekamoodha. Kunoo namoonni Israa'elii biyyicha gaaduudhaaf halkan kana dhufaniiru jedhanii himan kan jedhu argina. Namoonni lama namoonni Israa'el biyyicha gaaduudhaaf halkan kana dhufaniiru jedhaniitu himani. Eewutti mootii Yerikoo immediately mootiin Yerikoo Rahaab ejjituutti namoota erge. Hojjettoota isaa ergee jechuudha poolisii ta'uu waraana ta'uu. Iyyaasuu boqonnaa 2:3 immoo innaa ilaaltan mootiin Yerikoo Rahaabitti ergee akkana jedhe namoonni gara kee dhufanii mana kee jiran kun guutummaa biyyichaa gaaduudhaaf waan dhufaniif gad isaan baasi. Ajaja mootiiti kun. Mee ilaalaa firoo tokko. In danger condition haalli isaan keessa jiran haala yaaddessaa haala ulfaataa gartanii garuu haaluma yaaddessu keessatti environmentii ma haalli isaa baay'ee nama dhiphisu keessatti Waaqayyo karaa qaba. Waaqayyo oolchuuf karaa qaba.
Maaliif jarri kun gaarummaa Waaqayyoo amanatanii deemaa jiru? Gaarummaa Waaqayyoo abdatanii deemaa jiru. Waaqayyo Iyyaasuutti dhugaa ba'e. Warri nuyi ergine jedhee dhugaa ba'e. Ergamuu jara kanaa keessa ajaja Iyyaasuu duwwaa miti. Yaada Waaqayyootu jira. Geggeessaa Waaqayyootu jira. Eegumsa Waaqayyootu jira. Namni nama harkatti nama miidha. Waaqa harkatti garuu nama miidhuu hin danda'u isinitti hima. Namni nama harkatti nama miidhuu danda'a. Namni nama dhoksee hin danda'u. Garuu nama Waaqayyo miliqse, nama Waaqayyo dhokse eenyummoo hamaaf argachuu hin danda'u. Kana hubanna iddoo kanatti. Kanaaf Iyyaasuu boqonnaa 2-3 keessatti gaa baasii jedhe gadi isaan baasi. Ajajama mootiiti kun. Dubartiin kun yoom yaadde deebii amman isinii dubbisuuf jedhu kana yoom qopheeffatte? Silamoo jarri kun dhaamsaan hin dhanne baay'ee wayi. Wangeelli keenya akka dubbatutti jarri kun itti dhaamanii hin dhanne. Itti dhaamanii hin dhanne. Ilaa kana goona jedhanii informationii kennaniif hin dhanne. Mee dubartii kana yommuu ilaaltan cimina ishee, bilchina ishee, ejjaanuu beekamtu, ejjituu yoo jedhamtu. Garuu mee eenyuun akka isheen taate ilaalaa, bilchina ishee mee ilaalaa. Iyyaasuu boqonnaa 2:4 innaa dubbifnu akkana jedha. Dubartiin sun garuu namoota sana lamaan dhoksite. Namoota Iyyaasuun erge sana lamaan maal goote? Hin dhoksite. Dhoksitee dhokatte miti. Isaaniin hin dhoksite. Namoota mootiin ergetti immoo hin baate. Bilchina ishee waa lama garte. Warra silaa qabamanii ajjeefamuuf jiran sana isaaniin hin dhoksite. Jara kana immoo amansiisuudhaaf, mooticha immoo amansiisuudhaaf amma immoo tooftaa qopheessite. Tooftaa ishee isinitti hima. Eeyyee jette. Eeyyee dhuguma. Jarreen tokko gara koo dhufaniiru. Garuu eessaa akka isaan dhufan hin beeku. Laabadda. Mootiin beekaa warra Israa'el maaliif namoonni mandiraa guddaadha Yerikoo yommuu jennu magaalaa jechuudha. Namoonni magaalaa sana yookiin mandiraa Yerikoodha. Eenyu jarri dhufan kun bifa arganiiru warra Israa'el jedhaniiru. Isheen garuu irraa kaachisuudhaaf mee yaada dhuguma jette. Jarreen tokko gara koo dhufaniiru. Garuu eessaa akka isaan dhufan ani hin beeku. Isaan yeroo dimimmisatti ba'anii. Isaan yeroo dimimmisatti ba'anii. An lafa isaan dhaqan immoo hin beeku. Yaada. Jara hin dhoksite. Dhugaadhaa namni lama gara koo dhufaniiru. Eenyuun akka isaan ta'an garuu hin beeku. Eessaa akka dhufanis hin beeku. An lafa isaan dhaqanis hin beeku. Garuu jette yeroo dimimmisaa itti moo ba'aniiru. Gartanii? Yeroo dimimmisaa itti moo ba'aniiru. Dafaa immoo jette. Dafaa isaan hordofaan qaqqabdu jette. Agartuu akka loojikiin dubartiin kun loojikaalii bilchina ishee mee ilaala. Ani karaa hundumaan ilaale bilchina akkamiiti kun bitaa yaada. Tokkoffaa ajaja mootiiti. Ajaja mootiitti jalaa ba'uu hin dandeessu. Manni ishee hundinuu sakattaa'amuu danda'a. Yoo sakattaa'ame immoo jara kana duwwaa miti ishees adaba guddaa eeggata. Garuu politiksii isheen fayyadamte spiritual politiksii fakkaata. Gartani? Politiksii isheen fayyadamte barumsa guddaa namaa kenna. Baay'ee nama ajaa'iba. Eeyyee dhugumaa jette hinaalle. Miti yoo jette dubbii kan biraa yookiin immoo more investigationii kanatti adeemu jarri. Kanaaf eeyyee dhuguma jarreen tokko gara koo dhufaniiru. Garuu eessaa akka isaan dhufan ani hin beeku. Isaan yeroo dimimmisatti ba'an an lafa isaan dhaqan immoo hin beeku. Dafaa immoo
amma gaddafa immoo jettu mootichaaf nama feverii ooltu saba sana biyya keessa jiraattuuf nama feverii ooltu fakkaatti dafaa isaan hordofaan qaqqabdu jarri shakkiitti singan isheenoo tooftaa isheen ittiin dubbatte ogummaa isheen ittiin dubbatte bilchinni ishee shakkiittuun gashine gara mootii itti deebi'an ta'a kana booda akkuma isheen jetteyyuu barbaacha ba'an jara kana hordofan jechuudha gaa utuu isaan laga ce'aniin ba'in qaqqabanii deebisuudha qabanii fidanii seeratti dhiyeessuudha yookiin ajjeesuuf ta'uu danda'a. Erga jaras mootiin erge akkasitti gaggeessite deebiftee booddee amma jara bantii manaa keessa gaaddota lamaan bantii manaa keessa muka talbaa jala dhosite geesse. Jarammoo bantii manaatti ol baaftee jedha. Iddoo isheen dhosite. Jarammoo bantii manaatti ol baaftee muka talbaa bantii manaarra afame. Muka talbaa bantii manaarra afamee ture jala dhoksite jedha. Agartanii? Iyyaasuu boqonnaa 2 lakkoofsa 8 monnaa dubbiftan warri gaadduun sun utuu isaan hin ciisin amma gaa silayyoo aduun dheeroo dhufanii dukkanaan daatanii dhufan isaan amma danda'ametti garuu hin saaxilaman. Amma gaa jara ol baaftee bantii manaarra muki talbaan tuulamee jiru jala gashitee dhossite. Yoo mootiin shakkee deebi'ee sakattaa jedhe mana ishee keessaa akka argachuu hin dandeenyetti iddoo jarri kun argamuu hin dandeenye dhossuu isheeti. Haa ta'u iyyuu malee warri gaadduun suni utuu isaan hin ciisin isheen bantii manaarratti isaan bira dhatte jedha. Maal jiratti ergaa qabdi, dhaamsa qabdi. Waan jara kana waadaa galchisiifattu qabdi. Dubartiin kun mul'ata lafa dheeraa qabdi. Kanarraa miti jireenyi ishee isa borii jiraatti. Har'a madda galii gaarii qabdi, hin nyaatti nuddii, abbaa fedhe wajjin fedha foon ishee gammachiifti. Hoteela beekamaa qabdi. Dubbichi isa miti. Dubbichi sarraa miti. Inni ishee dhibee jiru isa boriiti. Isa dhufaa jiru biyya Yerikootti. Maal attamitti barte dubartiin kun? Maal attamitti isa boriif irra qophoofte? Firoota koo nuyi amantootaaf ergaa attamii qaba waa'een dubartii kanaadha. Barumsa guddaa nuu kenna. Amma gaa warri gaadduun sun utuu hin ciisin isaan bira dhaqxeetu dubbii jalqabdee jara kanatti. Maal jette? Waaqayyo biyya kana akkasiniif kenne ani beeka. Bilchina ishee ilaala. Waaqayyo biyya kana akkasiniif kenne ani beeka. Hin ceeneem sabni Israa'el galaana Yordaanosiin hin ceeneem. Yordaanosiin ce'uunuu ganaadha. Inkaan Yerikoo miti. Yerikoo ga'uu miti. Waraanni Yerikoo dhufe hin jiru. Agartanii? Dubartiin kun isa boriif mul'ata qabdi innan jedheef kanaaf. Hubattuudha, ogeettiidha. Maqaan isheef kenname xuraayuu haa ta'u malee. Fageessitee ilaalti. Agartanii? Mul'ata lafa gamaa qabdi. Maal jette? Waaqayyo biyya kana akkasiniif kenne ani beeka. Yemmuu isin biyya Gibxii baatan akka Waaqayyo galaana diimaa fuula keessan duraa gosse waan isin Si'ooniif Og mootii Amorotaa warra Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu turan lamaan gootan akkasin raawwattanii isaan balleessanis nu dhageenyerre. Waaqayyo jette afaan ishee guutte. Kan isaan waaqeffatan garuu waaqa tolfamaadha. Yerikoon waaqa tolfamaa waaqessu. Idda Kana'aan kan ta'an agartanii saba qomoonsaa abaaramaadha beeka. Dubartiin kun garuu afaan ishee musaaqattee namoota keessummaa kanatti dubbachuu yommuu jalqabde waa'ee Waaqayyoon jalqabde. Waaqayyo biyya kan akkasiniif kennani beekaa. Waaqayyo biyya Gibxiiti yommuu isin baase
yookiin isin biyya Gibxiitti yommuu baatani akka Waaqayyo galaana diimaa fuula keessan duraa gosse. Dhuga baatii guddaadha kun. Waan Waaqayyo isin gargaaree Si'ooniif Og mootii Amoorotaa warra Yordaanos gara ba'a biiftuu turan lamaan gootan akkasin raawwattanitti balleessitan kan hundumaa dhageenye irra jette dubartiin kun. Nuyi jette tufuftee Iyyaasuu boqonnaa 2:11 kaaftanii ilaaltan 1:14tti nuyi yommuu waa'ee kanaa dhageenye isin sodaanne onneen keenya akkuma gagaa baqe. Waaqayyo gooftaan keessan ol waaqarratti gadi lafarrattis Waaqayyo waan ta'eef namni na'ee abdiin kutatiin hin turre jette. Firoota koo afaan Amaariffaan Girmaa Mogas surraa jabaa ijoollee Waaqayyo wajjin surraa jabaa jira. Saba kakuurra surraa jabaa jira. Gartanii sabi Waaqayyo Waaqa jabaa qabaachuusaa hormi yommuu ni dhugaa ba'u. Diinni yommuu ni dhugaa ba'u. Utuu isaan biraan ga'in bitaa yaada. Jecha cimaadha. Akka Waaqayyo galaana diimaa gargariire. Riqichi hin turre. Daakaanis miti. Bishaanuma tuullame. Dinqiidha jetteen kan kana hojjete nama miti Waaqa. Amantiidhaan dubbatti dubartiin kun. Kana keessa sin ceesise. Diinni sin lole. Akka isiniti Si'oonii fi Og mootii Amoorotaa gootan immoo akka isaan lamuu lammataa lafaan kaanetti cabsitani. Nu yommuu kana dhageenye isin sodaanne. Israa'eloonni hin nanneen karaarra jiru fagoo irra jiru ganaa galaana yoo hin ceene isin sodaanne onneen keenya akkuma gagaa baqe. Waaqayyo gooftaan keessan ol waaqarratti gadi lafarrattis Waaqayyo waan ta'eef namni na abdiin kutatiin hin turre. Egaa jette kan isheen ijoon dubbii isheen dubbachuu barbaade tokkoffaa waa'ee Waaqayyooti. Anna dinqa amantii ishee Waaqayyo gooftaan keessan ol waaqarratti gadi lafarrattis Waaqayyo waan ta'eef. Kan akka isaan jiru itti dubartiin kun. Oolchaan akka isaan jiru itti dubartiin kun. Waaqarrattis yoo barbaadame lafarrattis yoo barbaadame kan akka Waaqa keessanii hin jiru jette. Wayyoo utuu warra akkas jedhamne maatii Waaqayyo utuu warra akkas jedhamne ormoonni Waaqa hin beenne Waaqayyoon nurkatti arganii humna Waaqayyoo nu gidduutti arganii oolchuu Waaqayyoo nu gidduutti arganii jaalala Waaqayyoo nu gidduutti arganii ulfina Waaqayyoo nu gidduutti arganii aangoof gooftummaa Waaqayyoo nu gidduutti arganii maal jenna Waaqa keessan utuu jedhan itti namatti tola. Jecha attamii jetti dubartiin kun jecha amantiiti. Waaqayyo gooftaan keessan ol waaqarratti gadi lafarratti Waaqayyo waan ta'eef eenyu harka isaa nama oolchuu akka hin dandeenye. Kana yommuu dhageenye onneen keenya akka gagaa baqee nu keessatti namni na abdiin kutatiin hin turre jetti dubartiin. Egaa jette jara kana waadaa galchisiifachuudhaaf egaa akkuma gaarii isiniif godhe isinis mana abbaa koof gaarii akka gootan maqaa Waaqayyootiin anaaf kakadhaa. Milikkita amansiisus naaf kenna. Abbaa koo, haadha koo, obboloota koo, obboleettota koo waan isaan qaban hundumaas oolchaa du'a jalaas baasaa jette. Mootiin biyyichaa irri baay'oon kaan. Maaliifi harma saayyuu biyyicha fudhattan immoo gimbii jabaan ijaaramee jira. Israa'eloonni gaafa dhaqanii jaratti ba'uyyuu mini Iyaarikooruma gimbii sana iyyuu itti naanna'uu barbaada. Gimbii dhiigamee gimbii dhiibanii jissamne. Innumtu Israa'eliif yaaddoodha. Saba sana iyyuu miti. Keessattuu Iyyaasuun warra Yerikoo yommuu jedhe koo waa'ee isaanii waan beekuu qaba. Gartanii dallaamti magaalaan sun mandaraa sun ittiin ijaarame seenuun ulfaataadha.
inni yu guyyaa jaat naanna'u gaafa guyyaa torbaffaa jiganniyyuu garume ta'a yaadaa dubartiin kun nama amantii beektuu hubattuu boriif jiraatti arra duwwaa miti boriif mul'ata qabdi agartanii abbaan isheen yaadne haati yaadne obbolaan yaadne isaaniifuu yaadde ana duwwaa yuumoo miti abbaan koo du'uun qabu haati koo du'uun qabu obbolaan koo du'uun qabani namoonni mana koo du'uun qabani naa kakadhaa maqaa waaqayyo keessaniitiin naa kakadhaa milikkita amansiisu monaa kenna waaqayyo biyya kana dabarsee akkasiniif kennani beekaa harka keessanitti akka kufnu ani beekaa dubartiin kun tani garuu du'a na oolchaa maatii abbaa koo haadha koo obbolaa koo du'a oolchaa dubartiin kun gaaddonni kun lamaan jarris jechuudha jarris deebisanii isheedhaan wanta nuyi amma hojjechaa jirru kana inimta yoo ta'e waaqayyo biyyicha yommuu nuuf kennu nummoo gaarummaaf amanamummaa yoo sin argisiisuudhaa baanne iddoo keessan nu ajjeesu jedhanii kakatane dhagayi Rahaab ejjitu siif waadaa gallaattiin jedhan wanta amma ta'aa jiru iciitii kana eegi iciitii kana hin baasin lammaffaa yommuu waaqayyo biyyicha nuuf kennu nummoo karaa keenya gaarummaaf amanamummaa siin mana abbaa kee maatii kee firoota kee warra ta'an warra mana kee jiraatan kana yoo oolchuu dhiibne iddoo keessan nu ajjeesu jedhanii kakatan. Iyyaasuu boqonnaa 2:7-9 dabartanii yoo ilaaltan jarri kakaa amma nu kaksiifatte kanaaf atakka nun komannetti yemmuu nuyi biyya kanatti linnu qaawwa isa amma keessaan ganni buuftenan gaaganaa dhagaa yeroo inni bari'uu ga'uuf jedhu jara kanan geggeessiti mandara kee ba'anii deemuu hin danda'an hin qabamu akkaataa addaan baafti jara kana ba'anii akka isaan dhaqanii dhokatan ba'anii dhaqanii akka isaan guyyaa sadiif miliqan gara gaaraatti akka baqatan malli isheen hin kaa'iniif hin jiru amma dhumaatti yoo ilaaltan kanaaf akkana jedhanitti mangaa yemmuu bari'ee deemuuf ka'an akkana jedhan yemmuu nagaasheetti dhaamanii deemaa jiran kakaa amma nu kaksiifatte kanaaf atakka nun komannetti yemmuu nuyi biyya kanatti linnu qaawwa samma keessaan gannu buufte kanatti fo'aa bildiimaa kana hiite abbaa kee haadha kee obboloota keef maatii abbaa keetii hundumaa mana keetti sassaabuu sirra jiraattiin jedhan mana keetti sassaabi yemmuu du'i dhufu yemmuu mandaricha biddaan gubachuuf carraan isa dhufu yemmuu dabarfamee harka keenyatti kennamee kun hundumtuu akka badu waaqayyo nu abboomeera yemmuu kun ta'uuf jiru milikkita godhiyati karaa qaawwa samma keessaan gannu buuftee kanaadha fo'aa bildiimaa kana hiitee nu yemmuu mandaricha qabannu biyyicha qabannu fo'aa bildiimaa mallattoo dhiiga qabachuudha bildiimaan yeroo baay'ee diimataa fo'aa bildiimaa yeroo baay'ee mallattoon dhiigaa kun mallattoo oolchuudha gartanii dhiigi hoolichaa maaliif mallattoo ta'e du'a nama oolchuuf mallattoo ta'e gartanii fo'aa bildiimaa kana hiitee abbaa keef haadha kee obboloota keef maatii abbaa keetii hundumaa immoo mana keetti sassaabde ilaa waan tokko sitti hin dharangaattuufanii namni mana keetii ala ba'ee karaa irratti yoo argame gumaansaa mataa masaarra ta'a nu ittiin gaafatamu nama si wajjin mana kee keessa jiru irratti namni harka isaa yoo ol fudhate garuu nu itti gaafatamnaa
Rootako. Waa'ee rahaab ejjituu yommuu laallu waan guddaa irraa bara. Ani kutaa kana naan dubbisu waan guddaan irraa bare baay'ee sammuu gootti. Implication jireenya keenya irratti irra barra miti torbeedha. Ijoon dubbii cimaa kan nu barru torbeedha. Arra seenaan masaa laalleen. Kan nama dinqu manni dubartittiin kun keessa jiraattu kellaa mandarichaa karaa ba'an jimoo walitti ejjee jira. Waaqayyo beekaadha. Iyyaasuu boqonnaa 2:15 irraa ilaaltanii manni dubartittiin keessa jiraattu gar tokkoon kellaa mandarichaa wajjin walitti waan ijaarameef karaa qaawwa kellichaadha karaa isheen baafte. Karaa qaawwa kellichaa finyoodhaan gad isaan buufte kan jedhu argina. Ani waaqayyo beekaadha. Pilaaniin ni qopheesse jara kana oolchuuf baay'ee nama dinqa. Dafti jaarsa mana isheetii akkaataan itti kellaa mandarichaa wal qabatee jiru iyyuu miraakiliidha. Maaliif waaqayyo akeeka qaba waan ta'eef. Kanaaf karaa qaawwa kellichaa finyoodhaan gad isaan buufte warri isaan hordofan akka isaan hin arginetti immoo gara tulluu dhaqaateette. Maaliif ammaa warra hordofani karaa kan biraarra geggeessite. Isaan darbaniiru karaa kan biraarra jiru. Namoota waaqayyoo kan ammoo gara tulluutti ol ergiti. Gara gaaraatti ol ergiti. Gara tulluu dhaqaati. Guyyaa 3 achi dhokadhaa. Isa booddees karaa keessan irra bu'a. Maaliif karaa irratti qabamuu dandeessu? Namoonni mootiin isin barbaachaaf ergu cimoo ta'uu danda'u, awweerii ta'uu danda'u. Karaa kallattii baay'een deemuu danda'u. Gara gaaraatti ol baa'etti. Rootako yeroo hundumaa namni miilli isaa misraachoo himu maal dinqiidha gaara gubbaadhaan yemmuu mul'atu. Gartan gaara gubbaadhaan ergaa guddaa jira. Gara gaaraatti ol ba'uunis ulfina guddaadha. Gara gaaraatti ol ba'uun moo'icha. Gartani dubartii kana amantiimti ishee nama dinqa. Mee ol ba'a gara gaaraatti kallattiin qabamne kallattii jara siin agarre jechuu isheeti. Guyyaa 3 immoo achi turaa. Guyyaan 3 baay'ee murteessaadha. Hiika baay'ee qaba. Guyyaan 3 inni jedhu kun achi dhokadhaa guyyaa 3. Isa booddee guyyaa 3 booddee karaa keessan irra bu'aa deema. Isaanis akkuma isheen isaan gorsite godhanii isa boodaan gara biyya isaaniitti deebi'anii Iyyaasuu bira dhaqanii jedha. Rootako torbee seenaan isaa waan xinnoon hafeera asirraa kaanee ilaalleetu implication ergaa isaatii bira hin geenye isatti immoo deebina. Gara gaarotaatti ol ba'aa dhokadhaa itti. Nama dinqu. Akkaataatti ogummaan ishee, hubannaan ishee, amantiin ishee gartanii akka isheen itti mootii gowwoomsite immoo du'a bor dhufuuf immoo akkaataa isheen itti golgaa keessa midhettu akkaataa isheen itti amantiidhaan namoota waadaa galchisiifatte kakachiisifatte immoo yemmuu ilaallu jireenya koof jireenya keessaniif ergaa guddaadha. Garuu dubartiin kun ejjituudha. Egaa maaltu akka ta'uuf jiru sana booddee jireenya rahaab irraa maal barra? No, biroo tokko bara kana keessattuu yerootti lubbuu keenya oolfachuun nuuf ta'a. Eessatti baqanne lubbuu keenya oolfanna. Yerootti lubbuu badaa jiru oolchuun nurra jiru. Keessumaa waldaan kiristaanaa ergami keenya dubbii waaqayyootiin dhaloota oolchuun gartanii dhaloota du'i marsee jiru, dhaloota yaaddoon marsee jiru, dhaloota sodaan marsee jiru. Dubartiin kun kanarraa yaadda'aa jirti miti. Saborii yaaddeeti. Saboritti dhufaa jiru beekti. Mandaricha biddaan akka gubatu beekti. Biyyichi akka biddaan gubatu dhalli uumamni hundinuu achi jiru akka gubatu beekti. Nambisinaa dheera waaqayyo. Isheef mana abbaa ishee irraa kan hafe jedheera waan ta'eef.
arra hundumti keenya kara deemoodha qopheeffanneerraa iddootti lubbuu keenya oolfanne iddoo kooluu qopheeffanneerraa fagoo irratti iddoo kooluu qopheeffachaa jirti fagoo irratti kan nama dinqu aan kana waa'ee ishee kan isin dinqu sarraa caalaa saatu turbeeti yemmuu waaqayyo dubartii kana tarree seenaa guddaa keessa galchuun nama dhiba tarree seenaa guddaa keessa hidda dhaloota Yesuus keessa yemmuu isheen galtu agartu tan nama dinqa dubartii ejjituu dubartii tuffatamtuu yemmuu laallu garuu yemmuu isheen tarree seenaa guddaa keessa galtu tarree seenaa mootota bebbeekamoo keessa galtu keessattuu tarree dhaloota Kiristoos keessa yemmuu isheen galtu akkaataa isheen itti galtu wajjin ilaallu. Egaa jireenya kanarraa maal barraa Waaqayyoo warra amanataniif gaariidha. Gaarummaa Waaqayyoo amanachuun immoo nama oolcha. Dubartiin kun mootummaa ishee nama nanne waraana biyya isheetii nama nanne saba keessatti dhalatte nama nanne Waaqayyoo nama natte isa galaana iddoo lamatti ture Waaqayyoo nama natte sadiin harka saba isaa keessa buuse ol waaqa irratti si barbaadame lafa irratti si barbaadame kan akka waaqa keessaniin argamu itti dubartiin kun hin jiru naa kakadhaa aniif manna abbaa koo du'a akka oolluuf jedhe har'a firoota koo baqadhaa gara gaarotaatti du'a oolaa jedha Waaqayyo baratti du'i biyya lafaa marsee jiru keessa jira eewutu yaadu dhukkuba jajjabaan akkasii akka dhufu kiraayisii guguddaan akka dhufu eewutu yaadu barumsa keenya darbe keetti baranneerra kun mallattoo dhufaatii Kiristoos akka ta'e garuu har'a furmaati tokkoof tokko ofiis ooluu maatii ofiis oolfachuu keessumaa ammoo gara gaarotaatti baqachuun yeroo ergaa guddaa qaba. Barumsa keenya torbee walitti deebinaa Waaqayyo gooftaan isa dhageenye nuuf haa eebbisu warra gara gaarotaatti baqatanii du'a oolan warra immoo mana galgalaa isaanii ijaarratan warra mul'ata lafa dheeraa qaban warra iddootti kooluu galan jabeessanii qabatan Waaqayyo gooftaan nu haa godhu. Waaqayyo ulfina isaa fudhatu aswarrattan xumura yeroon keenya deemeera waan ta'eef boletti keenya sagantaa geggeessuutan deebisaa nuu kadhatti Waaqayyo.